Oduuta gongoraa dhageenyeetti dhufne tan durirra caalte miidhaan deefaqunne godaansa lammaffaa godaanuudhaaf kaane yaa ergamaa rabbiin waliin maan kaane rasuulli Usmaaniif jechuun deebisanii isinni godaantan jedheeni Usmaaniin gara rabbiitii fi gara hoo jedheeni middaa godaansaallee dachaa dhaqqabdanii jechuun gammachiisan rasuulli Usmaanii kunnaaf gayyaadha jedheen ergamaa rahmaanii jechuun deebi'anii mushrikaatu hin deebne diindiin hunda jaaluu sirraa bodaafamne sahaboonni yaa'ee godaane makkarraa makkatti deebi'uun dhufuun habashaarraa oduun duruu geessee qureeshoota biraa godaanuun jabaatte akka duraatirraa garuu dhoksaadhaanii makkaa bahan firraa hedduudhaan maasis godaansa duraarraa 83 jara dhiiraatirraa ammoo 18 dubartoota irraa karaa habashaadhaa godaananiif irraa gidiraan hammaatte mushrikaatuun dhiifne diindiin hunda jaaluu sirraa bodaafamne sahabaan nagayaan habasha galanii mirga bilisummaa amantii dhabanii makka dhokotanii jiraachaa turanii gidiraan himamne achii dandamnaanii sarba makkasiirraa nagee argatanii bulchiinsa mootichaa ashaabaa kanaanii amantii isaaniitiin jala badhaadhanii hedduudha gammadan habashaa dhufnaanii hunoo akkas jechuun eragaa bahanii habashaa seenneti ollaa gaarii hirkanne amantii teenyaaf jecha humaa hin miidhamne dhiibbaa nurra gahee tokkollee hin argine nagayaadhaan rabbiin gabbaruu jalqabne humaa waan jibbinuuf sodaan nun argine diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne sahaboonni nabii habasha godaante najaashii biratti gammachuu argatte mootoowwan qureeshii dubbiin tun aarsite ibidda hin hafaa jiratti qabsiifte abdallaa rabiyaa fi amrii ibna laasee karaa habashaadhaa ergatan gaase kennaa guduunfatan najaashiidhaaf eese biyya habashaadhaa dhufuun seenanasee godaantoota yaafnaaf najaashitti dheeyne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne yaa maalikal muluk nutii fakkii qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne najaashitti hin dheyne dhufnaanis jalqabaa warreen godhu dhaqan najaashitti dhiibbaa qeessoota gurguddaa qunnaman jalqabaa isaaniif qoqqoodan kennaa harkaa qaban haajaa waan deemaniif jiraan gayan duuba amma qeessoonninis tiigaruu jalqaban amrii ibna laas kun najaashit dhiyaate himannaa isaa hunoo jechuun dhiyeeffate yaa mootii jedheeni dubbii eegalate ummata keenyarraa ijoolleen wahii dhufte gogowwaan dhamaatuun asitti godaante diinsaanii lakkiste ijoolleen humaan beeyne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne amantii baasaanii ni dhiisan balfanii duudatti galuudhaan jibbanii mormanii ergaasiis dhufan achii godaananii yooniif hin qeeballee amantii teeysanii tan nuti hin beeyne amantiin deemaniin iddoon beekamnerraa qabataan fidanii warreen nu ergate gurguddaa isaanii adeera jaraatii firoottan isaanii namoota kanagaa karaa biyya isaanii kabajaan deebisuu gaafanna jedheenii xibaare amriini garuu hin milkoofne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne qeessoonni walgahii kana keessa jiru warreen amrii kuni kennaa kennee jiruuf amma isaanis gaa amriidha deeggaruu yaa mootii jedhanii dubbiidha jammaruu waa'een namootaa kan baqatee as jiru yaada qomoo isaanii irra caala garuu gurguddaa isaaniiti namni beekun jiru dabarsii kenneefi yaanni jarri konnee diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne ayyuudha najaashiin kan rabbi milkeeyse yaada gamlamaanii dhagahuu beeysise amri dhaggeeffate kaan irraa yoomuse amiira sahaabaa jaafariis deeyse hayyuudha jaafariis dubbii yoom lakkise najaashiidhaaf ibse addeeyse bayaansee wanta mushrikoonni isaan irraan geeyse hundaahuu lakkaaheef wanta godaansise akkas jechuun ibse dubbiin abbaan dhabne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne
yaa mootii nutiin kun ummata wallaalummaan haguugamee sirna gaddisiisaa hordofaa tureedha. taabota siidaa mukaaf dhagaa gabbarra raqa du'aa nyaanna sagaggaalummaa hojjenna rahima murra ollaa keenya irratti gocha hamaa fi waan dabaa raawwanna. inni humna qabu isa humna hin qabne qabeenya isaa fudhatee nyaata. osoo nuti haala akkasii keessa jirru Allahan keenya nama nuti gosa isaa beeku nama nagayaa nama amanamaa kan naamusa gaarii qabu ta'uu isaa nama nuti beeknu ergamaa isaa filatee nuuf erge. tokkichummaa Allaatti nu waame akka nuti Allah qofa tokkichoomsinee gabbarru waan nutii fi abbootiin keenya duraanii Rabbiin alatti gabbaraa turre siidaawwan dhagaa fi muka adda addaa akka gabbaruu dhiifnu nu barsiise. akka nuti dhugaa dubbannu akka amaanaa jabeessinu akka rahima maxxanfannu ollaa keenyaaf tola ooluu nu gorse. akkasumas waan nama miidhu akka hin hojjenne akka cubbuurraa fagaannu karaa malee dhiiga namaa dhangalaasurra akka of eeggannu ajaje. dabalataas zinaa sagaggaalummaa akka hin goone ragaa kijibaa bahurraa horii yataamaa nyaachuurraa dubartii naamusa qabdu maqaa balleessuurraa akka of eeggannu nu ajaje. Allah qofa gabbaruu fi isatti waan tokko qindeessuu dhabuu nuuf hime. akka salaata duulan sagannu zakaas akka kenninu akka soommannuus nu hubachiise. nutis dubbii isaa dhugoomsinee fudhanne ergaa inni Allah biraa nutti fide kana agarree isa amannee hordofne. tokkicha Allah qofa gabbarree isatti waan tokko qindeessuu dhiifne waan Allah nu dhorke nutis ni dhorkamne waan inni hojjechuu nuuf hayyame ni hojjenne. sababa kanaaf jecha firootan keenya diina isaanii nyaapha nu godhatan gocha hamaa gidiraa gara jabeenyaan nurratti hojjetan miidhaan nutti hammaannaan amantii keenya irraa nu deebisuuf jecha gidiraan nutti jabaannaan gara biyya keessanii dhufne. mootoowwan hundarra isin filanne isinitti baqanne holuu galtummaa isin gaafanne akka isin biratti hin miidhamne dhugumaan amantii isinirraa qabna. yaa maalikal muluk nutii fakkii qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diin hunda caalu sirraa badhaafamne. Furiin Najaashi dubbatu islaamni isaadha sammeenyaan dubbatu garuu dubbiin Jaafar Najaashi hawwatu dubbiin abbaa qabdii jedhan gaa durattu amma Najaashiinis Jaafar yoo gaafatu waa'ee isaa dhaame Qur'aanni dubbatu suuraa Maryam keessaa Jaafaras baafatu. Najaashiinis osee Jaafar dhaggeeffatu sirri dhaggeeffata qalbii tasgabbooftu roobni mimmaanii irraa dhangalaatu ija isaarraa roobdee areeda saajiftu jedheen deeman kannu jiran aggodaane diin hunda caalu sirraa badhaafamne. Ahmadun Najaashiin dhiiroo maal jedhame ergaan Yesuus fi amma haasa'ame laga tokkorraa lachuu waraabame warroottan Qureeshiif dhufeenis ergame jira sahaabota asi godaananii dabarsee hin kennu galaadha jedheeni hunoo akkas jedheen jiraan Najaashiin waan Jaafar qara'eef Quraana yaani waan Jaafar qara'ee Quraana yaani wangeela keessatti waan dubbatameeni hanga huba kana addaan fagaatanii bilisummaan turaa sahabaan jedheeni jirri kaan galanii homaa hin milkoofne diin hunda caalu sirraa badhaafamne. Kiristaanonnis jirreen habashoota isaanis dhufanii Najaashi dubbata amantii teenyaati gadhiifteeti jirta jirrinis jechuudhaan ceebuu dhiyeeffata jirri Najaashitti fincilan fakkaata. Najaashiin sahaba ergaa dabarfata doonii lama jirri akka qopheeffatan jirri fincile kun yooniif namoota isin godaantonni najaa akka baatan jechuuf Najaashiinis ergaa dabarfata waraqaa barreesse sahaba kannata fudhachuu islaamummaa sahabootatti kannee diin hunda caalu sirraa badhaafamne. garuu Najaashiinis jara yoon fiddiise yaada finciltoota jalaa fashaleeyse laga abbaa hitti waraana bobbaase garuu sahaabota dubbiin ni addeeyse Ahmadun Najaashii jirri huyyoo cabse mirga amantiidha dhabuu sodaachise hoggaa Najaashiin faallolaaf adeemanii hedduudha yaaddawan beekaa sahaboonni nama umriin xiqqaa garas ergatanii eenyu akka mohee oduu nuuf funaaniif Zubayr ibn Awwaam
inni ergatanii oduu dirree lolaa akka fiduuf inni jira finciltoota Najaashiin moonaani oduu gammachuudha Zubeyri finnaani gammachuu kasanii takka hin gammanne diindiin hunda caalu sirraa badhaafamne bilisummaan turuun argame fakkaata Aksumiin keessatti jireenya fufatan Madiina godaannaan nabiyyiin rahmata yaa rabbi rabbuusii nagaya rahmata habashaarraa deeman jirri godaantota nabiyyiin godaane hoggaa lammataa badrii dhaqqabanii keessatti hirmaatan dhiir 33 yoo lakkoofsa feetan dhalaanis 8 Madiina godaane diindiin hunda caalu sirraa badhaafamne sahaboonni bu'aa habashaadhaa buusan namoota gariidha amantii qabsiisa dubartii jalqabaa Itoophiyaa keessa ummi Habiibatti tan kannatte dhaamsaa Abraheet jedhamti seente diinii keessa Najaashiin amane namaa samansiisaa Amrii ibn al-Asfaa Araboota keessa Rasuulli aalamaa hijiraa 7 keessa gara Najaashiidha talayaa barreessaa mootowwan jaaniif gaaf barreessa keessa Muharramis 7 eebaatii arfaasaa amantii keebalee Najaashiif deessaa beekichiin duraahoo Najaashiin amane diindiin hunda caalu sirraa badhaafamne Bismillahir Rahmanir Rahim من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته إلى مريم البتول الطيبة الحسينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني عدوك وجنودك إلى الله عز وجل فقد بلغت ونصحت فأقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى يا مالك الملوك موتي فكي قمني ربي تلساتي دين كان نوف كنه الحمد لله دين هند جالو سرا بدا فمنه أسامة ابن أبجر لينشا بشاتي إسلامته ساه دربا فتيدي تليا بالرئيس رسول ربيتي ilmaan bashaadhaa isarraa soyti hina manneechuun sobasiiti baarti xalayaa kan fide gara Najaashiiti Amriin Umayyaa ergaa rasuulaati Najaashiin barreessee isatti kenneeti amanuu dubbatee rasuula rabbiitiif kunoo akkanatti barreesseetti kennee diindiin hunda caalu sirraa badhaafamne بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحاب سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد ولا ما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأصحابه وأسلمت على يديه لله رب العالمين نجاشين إسلام ما قبل ويساتي هقا دبتمي هنغاراتي غرين دقوم سيني جرابي خياتي ورّي مرمي كبن واهي خنرتي إسلامه دبوس رقان كبنيتي رقاتكم ملي دوال فديتي نجاشي مسلمة تهوق فامتي رقا دبلتا جرا سرتي موتك إسلام ما متى إسا قفتيف أمنوا بچامي غر إسلام ماتي وامي godhuudhaan jira kan amane diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne
amrii ibn al-asfaa keessatti argamanii isa yeroo duraa habashaa dhufanii sahabaatichaasuuf warri ergamanii qureeshiin ergattee beekaa amriin kunii kan bakka deebi'ee osoo milkaa'inii galmeewwan islaamaa baay'eedhaa jiranii akka barraahetti amrii ibn al-as kunii harka najaashii irratti warra islaamawanii yeroo lammaffaadhaaf aksumiin dhufanii amane amriini rabbii carraa kenneef diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne yaa maalikal muluuk nuti bakkii qabne rabbii tola isaatiin diin kana nuuf kenne alhamdulillahi diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne wanta amriin jedhe dhagahii dubbisaa lola handak booda qureeshoota keeysaa nama dubbii xiyyaa narraa dhaga'u keeysaa warreen na kabajuu yaameen ko babbaasaa jiratti dubbadhe akkaataana keeysaa waa'een muhammad kun guyyaarraa guyyatti haala jibbisiisaan guddate nurratti jajjabaataa dhufe ni gartan kunooti ani yaadaan qaba akka mataa kooti kanarra maal jettan jedheen gaafadheeti hunoo akkanatti amrii yaada kanne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne gara najaashiidha haane yaana firraa achi jiraatuutu nuuf wayyaa sirraa muhammad yallam rakkoon biraa yaada gaarii jechuun jirris na deeggaraa amma kanarratti waliif garree jirra habashaa dhaggaluu makkaa yaanee firraa kennaa adda addaa najaashiidhaaf fuune karaa habashaadha kaanee firraa deemne yeroo achi geenye deenee ol sesseenne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne ergamaan rasuulaa amrii ummayyaadha hunoo achi jira dhimma jaafar faadha isumaa gabbahee ilmi ummayyaadha mootii biraa bahee deemuu isaadha saahiboota kiyyaan jedheetiin dubbadha mootii bira seenen kennaaf hadiyyaadha achi booda isaa hayyamaan gaafadha yooniif naaf hayyame amrii ummayyaadha isatti dhageetiin mataa irraa fuudha qureeshii birannaaf kongumii guddaadha achiin booda keen mootii bira seene diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne akka dur guggufee salaamtaa isaa godhe arraas akkasitti yoggaan salaammadhe baga nagaan dhufte jaalallee hoo jedhe akkuma duritti simannaanaaf godhe kanatti aansuudhaan wanni nan dubbadhe ergaa diina keenya amrii ummayyaati sibiraa bahuusaa argeetiin jiraati qureeshoota keeysaa hangafni beeytutiin abboottii biyyaatu du herka jiraatti tanaaf namicha kana naaf hayyameeti isaniin ajjeesaa jedheen gaafadheeti gaafii kiyya kanaaf mootiin mufateeti aaree dallaneeti akka yaadeen taane diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne harkasaa funyaan gubbaarra kaayyate ija hamtuu naaree gara isaa millate mootiin aaruu garraan amriinis rifate amrii ibn al-as kun laal jechuu mudate osooniif wayfirraa dachiin tunnaan jitte inni hanga jedhutti lubbuunsaa gaabbite maqaa rabbii kiyyaa mootii siif kakadhaa osoon tana beekee wayiinsi gaafadhaa najaashiinii sammaa dubbate isatti nama maleekichee muusa dur dhufeeti arraas isa dhufuu nama akkanaati ergaa isaa ajjeesuuf nagaa battaati jechuudhaan aariidhaan isa dubbateeti dubbate amritti isaaf diinniine diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne amriin kunii sammaa yaa mootii jedheeni dubbiin tun dhuguma jedhee gaafateeni akka isaan jedhe ammaas najaashiini wayyaa badii isaa dubbii koomanii isaan nabiyyiidha hordofii isaanii maqaa allahaatiin siif kakadhaati muusaa ilma imraan akka injifatetti fir'aawnaaf hoomaa waraana isaati muhammadiis dhugaan mormitoota irratti injifannoo horkachuun waan hafiinsan qabne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne amriin najaashiidhaan kunoo akkas jennaan kunoo islaamummaa fi awwaadaaf siif seenaa najaashiinis waadaa amrii irraa fuunaan waan gaariidha jedhee ittillee gammannaan diinniina isaatiin amriin booji'amnaan harka najaashii irratti islaamumma seennaan nuuf dubbate amriin dubbii addan dhaabne diindiin hunda jaaluu sirraa badhaafamne
إسلام ما فوچو موتي بوادا سين موتي برا بهي دبي أكس غوني جالالي وانكياف أمنو خونمني إرغني واتكو أچي تر خاني فتي مكات اللين يوغازم بنمني خرا رسولاتين كيف الراديمي مدينة ديما خرول الدمني خالد بن وليد خرول الرقيني يا أبا سليمان جديني سوامي غريسا ديمتا أتنا بمي إسلام ما سينو جديتنا بمي ربنا تاتو دبي والقتمي عني سنو ما فين ديمي تيمي هرك نجاشيتي أكسينا مني دين هندجالو سر بدافمني أچين بودا غرو أحمد نجاشيني غر نبي ربي نمي إرغتني رسول ربي جا كاماني سرغني واني سامبر سيسان آدق غيفتني بكيسو تفلما نم تربيساني بحتاوي شريفي منكوسي جنيني ولتي قرميسي إرغي نجاشيني مدينة دقني ورين إرغمني غافي لك بني نبي غافتني إرادق غيفتن بروم سيساني نبي غما توري بيخن جر خنين دين هند جالو سر بدافمني نبي كيرغمو در ايغما توري اجان وركني مركني سماري اجي ساني را ما توري امنتي دغاتي جر برا غوري امنتي ساني هدي سني ماري نبي ربيتي جر دغا غري ربي نس قرانان انسان دي غري دغا دان امنو جراف مذكري قرانان دي غري موتي چيولانه دين هند جالو سر بدافمني يا مالك الملوك موتي بكي قمني ربي تلساتين دي كننوف كنه الحمد لله دين هند جالو سر بدافمني وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم akkuma gubbatti qur'aanni dubbate sababa islaamummaa habashaan keebalte waa'ee sanaaf jecha qur'aanni humbuute ibnu kasiiriitu irraanuuf dubbate qeesonni ergamu madiinaa imalte amantii islaamaa erganiif keebalte karaa habashaadhaa erganiif deebite waa'ee nabiyyiidhaa najaashiif dubbatte najaashiin hubate ture erga amane diin hunda jaaluu sirra badhaafamne رسولاف نجاشين ولي برغن كنا أدى ولي ججيرنان أكيسان تران كنوتي أكنا نجاشين نبي داف وني إرغيستنا خوبي قراتي داف وفي أبالما مرچوهان كاسيلي صديه إرغما وفتقوتو في همرتي إرغمي دهمني أبشا تنقب الدوبمي همرتي مفايمي رسولا إرغمي أكنا النجاشين إرغ نبي خني دين هند جالو سر بدافمني كنا أدى نبي ربيتي أكما نجاشي خلي في جراتي تنجاشي نرقي ما ربيتي وانا مرتين تهير رسول ربيتي هند فيدمي هموغا همرتي سنفودي خلي في دبرتي تنبلاس بنتي أماما جدمتي فايها قدتو خلي في همرتي خنا أكناتي جري وليف كني دين هند جالو سر بدافمني دبي خرديفني خوتا يا إخواني وهي نبي دا همنيف كيسوني غر نبي دا ديمو داواني رسول زيارو غي نجاشيني أقسم كيسا به مدينة ديمني خراق بدوه
kunoo ashaamaanii akka jettu garuu oduuleen gahiini haadha manaa waliin osooniif deemanii iddoon itti deeman jaartiin hubannaanii wajjiin deemuu diddee jalaa hafte janii habashaan dhaqqabuun Najaashii jeesanii maqaa nu balleessuuf addunyaan rakkuni jechuudhaan qaratti jarri ajjeesanii akkana dubbiini nabii biran dhufne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne. Najaashiin du'anii achi guyyaan geesse duuti Najaashiidha nabii bira geesse malaku Jibriilii waa'ee itti geesse onkololeessa baatiin yoonii yeroo ibsee baatii Rajabaatii hijiraa 9 geesse guyyaa duuti isaa nabii bira geesse qabrii sahaabotaa baqii dhageesse janaazaa salaatan akkuma dubbanne diindiin hunda jaalu sirraa badhaafamne. نبي الرحمة محمد أميني كبري ساقر سيسي ربي نلتاني أكوارف كساف الدريساني جرتي لا الرسالاتني يرو صحابتا رسول يامني جنازة صلاة نجلان حفيني أميت مرني دين دجالو سر بدافمني جري منافقا وليد دبنا نما اسلاما تهين إرتي سلانا جدني هاسوان منافق نكشنا وليد دبتني دبي زاني تنا أبو خطالا لا اسم قرباخنا نما تكا نركين إيقا كريستانا خنا بشد إيف صلاة ساخنا ربي نساتلي قرآنهم بوفني دين دجالو إرابدا فمني وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. دامنا سينا نجاشيتي يوني دو قريس كردي فداتي اسيني جالدا انتم مهبتي نلين دقتي ميدو آيدان تيتي يا دوريزن ديني هنوه مزيتي مرادنا قوتي وبليون قوتي ربي سمع بيخا حوي سانيتي يا وري رقيتشا نفتات الليتي رقيتشا ركدو خراج النتاتي سيها مجيسو كنت لجودتي ولدت دجانا قبيلي براتي ترانا قيتي ولدت دامني دين دجالو سر بدافمني يا مالك الملوك موتي بكي قمني ربي تلساتي دين كان نوف كني الحمد لله دين هند جالو سر بدافمني.